baay'ee duraan dursee keessummoon miidiyaa adda addaa irraa dhuftan baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Jala bultii kanarratti ibsa kennuun kan barbaachise manni maree daldalaa fi waldaalee seektara Adaamaa barana waggaa 50ffaa isaa kabajaa jira. Kunis guyyaa boruutti guyyaa 27/2015tti hagayya 27 jechuudha. Ayyaana isaa kan kabaju kanuma laalchisnee ibsa tokko kennuu yaadna. Akkuma beekamu kan manni maree daldalaa akka addunyaatti biyya Faransaay keessatti jaarraa 16ffaa irratti akka hundeeffamee fi akkasumas waggaa jaarraa 3 booda 1934tti akka gara biyya keenyaa dhufee Finfinnee irratti dhaabbata seenanii agarsiisa. Haa ta'u malee manni maree kun Adaamaa magaalaa Adaamaa kana kan ga'e bara 1965 mana maree daldalaa Naazreet kan jedhuun kan dhaabbate yoo ta'u labsii 148 muraa 70 kan hundeeffamedha. Akkasumas yeroo dargis mana maree daldalaan Adaamaa jedhameetoo labsii 341 tuqaa 1995 immoo deebi'eetoo mana maree daldalaa Adaamaa kan jedhu maqaa isaa jalqaba argatee jira jechuudha. Akkuma beekamutti waggoota 50 kana keessatti manni maree kun hojiiwwan gurguddoo akka magaalaatti kan hojjetee jira. Waggoota 50 kana keessatti bu'aa fi bahii keessa baheetoo bakka kana gahuun isaa cimina isaa agarsiisa jechuudha. Kunis manni maree kun miseensota cimaa qabaachuu isaa yeroo hundeeffamu daldaltoota nama 50 fi hojjettoota nama 3 ta'ee kan eegale har'a irratti gara hojjettoota 41 fi miseensota 28,139 ol kan qabudha. Walumaa galatti hanga waxabajjii 30tti miseensi nu qabnu nama daldalaa yookiin miseensa 28,000 ol kan qabnudha jechuudha. Kaayyoowwan gurguddaa manni marichaa kun itti dhaabbate inni duraa mirgaa fi faayidaa daldaltootaa kabachiisuudha. Tan lammaffaa babal'ina daldalaa fi investimentii irratti hojjechuudha. Sadaffaan oomishaa fi tajaajila biyyatti beeksisuudha. Tan maamiloota isaa ga'umsaa fi dandeettii daldalaa cimsuudha. Inni dhumaa mootummaa fi daldalaa jidduu ta'ee rakkoowwan hiikuu akka riqichaatti tan tajaajilu jechuudha. Kanaan alatti manni marichaa hojiiwwan milkaa'aa kan inni hojjetu keessaa leenjiiwwan adda addaa dandeettii gabbisuu irratti miseensota isaatiif leenjii gabaabaa ni kenna. Seektaroota qindaa'oo wajjin wal ta'uudhaan rakkoo hawaasa dinagdee daldaltoota irratti jiru wajjin furaa dhufee jira. Walitti hidhiinsa gabaa fi michummaa daldalaas akka uumamu biyya keessaa fi biyya alattis hojjechaa jira jechuudha. Rakkoolee hawaasa dinagdee adda addaa biyyaa fi lammii keenyaaf mudachaa jiru irrattis deeggaruudhaan manni marii kun gahee ofii taphachaa ture jechuudha. Social responsibility kan jennu san bakka mootummaan rakkate bakka hawaasni keenya rakkatetti cinaa dhaabbachaa turreera jechuudha. Kaayyoowwan ijoowwan ayyaanni kun itti kabaju maali yeroo jennee dhufnu inni tokkoffaa waggoota 50 keessatti cimnoonni manni marii kun qabu maal fakkaataa ture? Hudhaawwan adda addaa isa qunnamee maal fakkaata? Fuuldurattis maal yaadaa kan jedhu kaayyoon tokkoffaan ijoon isaa jechuudha. Lammaffaa sochii daldalaa fi investimentii magaalaa naannoo fi akka biyyaatti jiru akkamitti saffisaan guddachuu akka danda'u, akkamitti gargaaruu akka qabu, akkamitti daldaltoonni baay'ee investimentii fi daldala keessa seenanii rakkoon hojii dhabeeyyummaa akka hiikachuu danda'u kan hojjechaa ture kan agarsiisudha jechuudha kaayyoon. Dhaabbilee milkaa'ina sagantaa kanarratti ispoonsaraa fi hirmaataa ta'an bakka tokkotti argamuun kunis ispoonsara jira, hirmaata jira. Kana keessatti maaltu uumama? Ce'umsa teekinooloojiitu jira. Akka walirraa bitaniin ta'a daldaltoonni daldalaa oomishaa fi tajaajila isaanii akka beeksifatan ni ta'a. Akkasumas qaala'insa gabaa amma jiru kana baazaarii fi egzibishinii qopheessu kanarratti hanga tokko rakkoo hawaasaa
inni tasgabbeessa jechuudha. Maaliif yeroo ammaa oomishtoonni adda addaa baazaarii fi egzibishinii irratti galanii gatii warshaan ittiin oomisheen at factory price gurgurtaan gaggeeffamaa jira. Kun amma bara haaraa itti waan deemaa jirruuf hanga tokko hawaasa magaalaa keenya hin gargaaranneeti. Inni dhumaa kan bu'aa qophii kanarraa argamuun manni maree daldalaa kun yeroo ammaa gamoo abbaa darbii 6 ijaarsaa jira. Amma galmi kun isin ilaalaa jirtan kun bara kana keessatti baazaarii kanaan booda diignee gamoo abbaa 6 kan ijaaramu. Bu'aa asirraa arginu akka madda galii mana marichaas ta'u akkasumas qabeenya miseensotaa akka ta'u manni marii kun kan hojjetaa jechuudha. Galma ayyaanichaa maali yoo jennu galmi ayyaana kanaa adeemsa hojii waggaa 50 manni marichaa keessatti ciminoota jiran beeksisuu adeemsa umrii mana marichaa keessatti hanqinoonni fi rakkooleen qunnaman addaan baasuun fuulduratti qindoominaan hojii keessaa fi alaa daran cimsinee xiyyeeffannaa hojjechuuf akkasumas faayinaansii mana marichaa cimsuudhaaf gahee guddaa taphata inneeti yaadna. Dhaadannoon ayyaana kana ittiin kabajnu yookiin immoo roovarbiin ittiin nu kabajuu deemnu daldalli ammayyaa'ee guddina biyyaatiif gahee qabu jechuudhaan kan moggaafame. Yeroo fi iddoon kabaja ayyaana kana taateewwan adda addaatiin adoolessa hagayya 19 hanga qaammee 5tti kan kabajamu ta'u innis iddoon addabaabaayii masqalaatti istaadiyeemii Abbaa Biqilaa daandiiwwan gurguddoo magaalaa mooraa mana marichaa akkasumas hoteela irrattis kan kabajamu ta'a jechuudha. Hirmaantonni sagantichaa kanarratti nama 300 olitti hirmaachaa jira. Kunis ispoonsoroota fi warra hirmaatota yoo ta'an baazaarii kanarratti fi egzibishinii kanarraa namni 500 ol guyyoota kana keessatti ni daawwatan jedhameeti kan eegamu. Dhaabbileen daldalaa tajaajila isaanii irraa eegamu ni beeksisatu, oomisha isaanii ni beeksisatanii akkasumas alergii fi fichisiisonnis asirratti oomisha isaanii dhiyeessuudhaan tasgabbii gabaa irratti ni hojjetan jennee kan yaadnu jechuudha. Sagantaan kun taateewwan adda addaatiin kan kabajamu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf inni duraa egzibishinii fi baazaarii sadarkaa isaa eeggate qophaa'ee gaggeeffamaa jira. Adaamatti buna dhigaa kan jedhu siinii 500 ol kan ta'u guyyaadhaan bilisaan kan kennamu ta'a. Konsertiin muuziqaa hin jira, dorgommiin puulii hin jira, dorgommiin miidhaginaa yookiin miis Adaamaa kan itti filatamtu daldalaan ni jira. Feestivaala nyaataa fi dhugaatii maxxansa barruu hin qabna kanarratti biizines daayirektariinis baheetoo tajaajila yookiin immoo daldaltoota magaalaa keenyaa kan beeksisu ta'a jechuudha. Hojii kana hojjechuudhaaf ji'a 6 oli manni maree kun karoorfatee hojjechaa ture. Kanneen keessaas hojiiwwan gurguddoo maaltu raawwatame yeroo jennu koreen adda addaa milkaa'ina sagantaa kanaatiif seektaroota mootummaa fi qindaa'e irraa dhaabbatanii tokko caaseeffama koree ilaallu koree waliigalaa hin jira, koreen promooshinii fi qophii maxxansaa hin jira, koree dorgommii ispoortii ni jira, koree faayinaansii fi ooditii, koree nageenyaa, koree loojistikii, koree simannaa fi nyaata addaa kan jedhu hin qabna jechuudha. Walumaa galatti kan marsaalee kana keessatti hojiiwwan qophii marsaa duraa, marsaa lammaffaa, marsaa sadaffaarra ta'an hojjetama hojiiwwan gurguddootu jiru. Hojiiwwan gurguddoo kanaan alatti marsaa isa dhumaarratti geenyee jirra yeroo ammaa kana jechuudha. Kunis hirmaattonni keenya baazaarii fi egzibishinii kanarratti seenanii yeroo ammaa tajaajila adda addaa kennaa jiranii qophiiwwan godhaman keessaa waan baay'eetu hojjetame. Marsaa duraarratti ti'aarii qabannee koree ijaaruu eegallee hojiiwwan gurguddoon ijoon hojjetamanii jiranii. Marsaa lammaffaa unkaaliiwwan adda addaa, xalayaanonni adda addaa wantoota baazaarii fi egzibishinii kana barbaachisu kabaja ayyaana waggaa 50ffaa keenya kana kan barbaachisu qophaa'aniit tokko tokkoon raabsamanii akka raabsaman ta'ee jira.
sadaffaa irratti xalayoonni kun dhaabbilee fi namooti dhuunfaa nama 285 ol mallattoo kantiibaatiin mallattoo itti gaafatamaa waan jira kantiibaatis akkasumas mallattoo pireezidaantii mana marichaatiin godhameetoo dhaabbileen adda addaa akka asirratti affeeraman taa'ee jira. Marsaa dhumaa kanarratti kan eegamu egzibishinii fi baazaariin kun hagayya 19 haga qaamee 5tti banameetoo yeroo oomishtoonni fayyadamtoota wajjin akkasumas tajaajila isaanii fi oomisha isaanii kan dhiyeessan wal jijjiirraa muuxannoo kan godhamu teekinooloojii tiraansfariin kan jiraatuu fi kana fakkaatan bu'aa baazaarii kanarraa argatamu yeroo eegamudha. Dhumarrattis amma guyyoota 10 afaanatti fakkaataa guyyoota 10 hafan kana keessatti jiraattonni magaalaa keenyaa fi naannoo ishii keessumoonni magaalaa keenya jiran akkasumas dhaabbileen adda addaa baazaarii kanarratti ispoonsara gochuudhaan hirmaachuudhaan bituu fi daawwachuudhaan akka hirmaatan affeeruun barbaada. Galatooma.